jarana kaawwatan malee waa jandarraa quban qabu yeroo aajaa siimtuneettu akka malee mana namaa irra deemee udduu keessan si wajjin irraa isaan oollaan wallaahi laazim akka watti irra gaadhaati ta'a. Maatii mogotiin haadha hawwiidhaan maatii akka haadha kootiitti ilaali qeerroodhaa fi asillee immoo jedhu wallaahi laazim akka abbaa kootiitti ilaali isaaniin qabaaddeef nu amma as ga'ee jira Oromoo wajjin kanas dhumateera shi oma tokkollee noona arrabsite yoo maal nu barbaade ajandaa nutti fiduu fi mucattiin ajandaa feeti warri jettan immoo tasgabbaa ragaa jedhaa nama hubaddaa namni nyaatan dhuga miira qaba. Wajan akkauntiin harka fudhate mana malaa bittiin galee caffaraa ture mi amma moo deeffadde ka eessa dhufare bagan deeffadde ka gootummaa kooti kun iyyuu jettiin qabsatte miniqqissedha ofittiin qabsaa jireenya koon bilisoomsa baate. Sila gattaa inni immaan argadhe immaan koo laaluu fi dhuftanii hin boo'u laashifti waama tokkollee hin boo'u immaan na qabu dhiisee siin turu waa ofitti murteessuu dhiisee jira na jajjabeessitanii galatoomaa diina qabaachuuf si jajjabeessaa bara. Na dubartii jabduu jechuun quftuudha barumsa baradhu yoo si ta'e aniyyuu maakiirraan baradheeti. Waa meeqattaniin amma isin miidiyaa kanarratti hawwii kana yoo jedhu waan isin jedhanii turtan akkasiin irraa turte waa'ee gargaarsa namni si faana isi caalee gargaarame iyyuu hin jiru. Isa iyyuu dhiiste hanga ofii hojjette. Isi raayyuu barumsa meeqan baradhe qaamaan isin bira jiru kana irraayyuu wallaahi laazim tutti duudhamuu utuu hanga lubbuutti diina qabdu jechuudha. Namni diina qabaachuun of sin jajjabeessa malee gas hin qabu. Akkaantiin boote immoo deeffadhee jira maallaqoote immoo eeggasitti godhameera leevelii koo gattu kaa ilaala leevelii kudha jaarran turran eenyuun push godhee beekaa eenyuun kun kennee beeka. Argitan eeggasiin godhee leevelii koos naa guddisee jira galatoo balisa kiyya guyyaa borii sana immoo waliin guyyattii borii sana guyyattii gaafa ashaadaa afaan dadhabbii sana beektaa guyyattii sana maallaqaa irraa sana guyyattii sana naa kennu qofee namni rabbitti ol kenne ta'u maan ta'u. أنا كنت أفرغ هو ده. بقى قالوا في ديتا. جرتا. كفتي يا كم نجاك يجي. إيه. جرا قامي. ما أنت. لا ما أنت كم جرتا. جرا والله أكانتي كم كمال كده. لا ما أنت دي فردي جرا ما في مشكلة الحمد لله. هم جرا يارين إيش؟ أيه ركونغو. لكن فتاة إيش أما ميرا ركيس أنا لكن فتاة إيش تاتي. أكانتي تكارن غري بودو جنتا بنشي. أكاسي ودو جوان سيني غلو كابو سبب كم كوسنا ما تكتين الرسينا. تكو فرتو أنت سينار سيتانو أن وهم مالته يجوا واسنا رانن كسر مالك كون نبيم يا. أكانتي كون نبيم يون نبيس ما سبب كم كون ما تكتوسين. Kaleessa yeroo badoo sana keessa yeroo dhaggeeffadame rabbii jedhaati rabbii sansinoo meedhaati inni badoo sana keessa yeroo namni qubana qabu jiraame namni tokkittiin maal akkasittiin bulokeettii guutanaan jedhu jira maaf akkasittiin bakka keessa akka dhiiraatti kobsii dhabbunaan jiraatanaan jedhu jira rabbii jedhaati namnaan jedhe jira hin jiru har'a bakka namaa geenyaan akkaantiin harkaa fudhachuudha birrii keessaa baafachuudha tattaafattan birrii baafattan kanas dhumate waama tokko birrii baafattan dhumatee jiraame Kanti kau made fadden jira wan pas berdu wan silki wan te bade fadden jira tiang suno araba kana ma gahe jenna mu jatim be kenya nu ko ade mi kisse da malo da abban se kasi baka kasi timbe kata ada bakana ma genya kale sagalu rakki kada tu kusin kamnu rakka tu kusin kamnu sia ka ira gote kasi tindal du kon kamnu chato ta aramo sabatan ishi rabbi jira terra sabatan umani malte bo isi mira nama ega male gafa namni dubbatu ganna utuna arda wallahi tun kesi kan ko kullu ta wodi ze chu ganda nama to ke ilma nama rabsa ra da arra singawal Mira nama wadda mali guys. Nami gafa janda zore janda dem. Wallahi lazim ol gudde tamali gadin tikkat. Tokko faratti waa tokko kabaja guddaa isaa isinii him. Wallahi namni qeerroon kun jechuun kabajaaf jaalala. Mucaan kun yoo ani yaari akka waan hiriyaa kotee itti dubbadheelleen obsee seeraan boru akkamiin biyyoo ormaan jiraatee rabbii jecha obbukkeen akaa kana sababa kan koo hin tuqnaan itti aansuudha. Amma laga dabus TikTok dabus birqim sabab kon tukinani ittihan sudano awis tukinan kala sajjatan jirenya jara lafarratti dabala kano narra dubbatanis dhiftanis gadis nan kamsu olin nan kasuna guddisa male o mayu birqimti malakote mo ofi kan koti kan ndabe kala sumate alhamdulillah uya bori sirka furada malakote mo TikTok yote mo utudu gum mo cisu na bani jirate kan sate ti defachum daddaw defadde jira kanti kan ko umati kana fa sabon ko sama to tukinani Arres jechuudha nama barrabbee cama sana kan fa'i naaftanii teessee nyaatti minikisseedha qophii nyaattettanii naaftanii akkas godhatanii warra natti duultan si jammara jechuudha guyyaa borii miskiinatti namni duule guyyaa borii irraa argattan wallahi lazim guyyaa borii irraa argattan ishi arra itti waan tokko nama guddifachuu itti yaani beekamtee argachuu itti ilma namaatti hin duulin dhugaarra deemi dhugaan dhabduuti an yoo summaan naan
jetanii wallahi lazim jettiin kun ajandaa feeti Oromootti taphatte yoo sinaan jettanii wallahi uuma tokko nan dinkullee wallahi nan dinku bakka sadaqaa sana naa guuttan sadaqaa sana immoo kanas rabbii rizqii kun goone rakkifamuun immoo rabbiin biraayi waan godhuun qabu irra deebi'ee naa kennaan jennee baran akkaawuntii kun jala fudhate akkaawuntii kun bichaa nan deeffadha naa tattaafadha jedhe deeffadha akkaawuntii kun kanas kan dhumate maa inni malee mucaa yoo ta'e immoo akkaawuntii kaafuuneetu mucattii waan jaallatanuuf Oromoon kun maallaqa nuuf kennan akkaawuntii si deebisne jedhanii walii galan Oromoon maallaqa nuuf kennitu akkaawuntii si deebisne maaf maallaqa kennitu maa isin deeffadha nuufii kootiyyuu kanas dhumateera gaafa namni aaree mira keessa galu isii dubbii ijoo sana bichitii waraabbattanii ittiin hin fiigina nama hubadhaa malee diina yoo ta'e immoo ofirraan qoladdaa homaa rakkoon qabu akkaawuntii yoo ta'e immoo akkaawuntiin kana kunuunsa kana deeffadhee jira akkaawuntii lamaffaan kana oo fudhattee fudhadhu nan galchonaan 200 birqii miti Oromoo goote ammas kana Oromoo 200 na galchiti argitee nama diina qabattu hin duulin yoo si ta'e jajjabeessi malee Umateera sababa kan koos nama ofiisaatti jireenya isaa jiraatu tokkina ofirraa gattaa. Ana maachuudha mana silaatti jechuudha. Maatii akkasitti nafaana cannaqamtee jechuudha lubbuu kan koo baasuudha gaafa sana mana bantee rabbii wajjin nafaana cannaqamteetti na aarsitan jechuudha lamma. Na jala dubbattu muuyitiin irratti qabdu na hubattan maal isinii godha reeyyan. Akkaawuntii qo'atamnaan malee maallaqa jamma namni akkaawuntii fudhannaan maallaqa keelleen fudhata rakkoo miti kun. Qooftu. Yaa. Baga gammadde muhom baga si deebi'e. Amiin. Miira keessaa bahe ishee amma immoo si bakka. Jechuun akkaawuntiin kee si deebi'uuni waan guddaadha namni sa'aatii kana jira miti ree. Anyways miti bara akka waan isatu si bane itti bara Oromoon utuu naa bane maafan deeffaddaree utuu mucaan naa bane deeffachuu hin danda'u. Ilaa. Wanti gaamiti gudduubi. Maallaqa immoo yoo ta'e isatu keessa baase ekkiseen godhee edee galgalee yeroo rafu levelii 10 jaarran jira. Arra garuu yeroo nama 20 jaarran jira. Kanas maaliin godhanii kan itti baafates hin beekon. Levelii 20 jaarran jira ekkiseen godhee maallaqa keessa fudhate. Guyyaa borii immoo maallaqa itti baaftesan. Wallahi rabbi sin dhiisu maallaqa Itoophiyaa 500 ta'u 400 ta'u baafattee jirta. Waan kan nu kaaddu hin qabdu. Kanas dhumateera guyyaa borii sirkaa fudhadhu. Itu guyyaa borii guyyatti gaafa rabbiin jechuudha. Ashaadaa jechuufillee Allahu akbar jechuufillee ashaadaa naan deebisin. Oromoo wanti dhibaan illee dhibeera. Ganama yeroon koo levelii 20 jaarran jira. Namni akkaawuntii keessa galee jira. Ati gaafumayyuu yaani achi si baasan sana iddoo badoo sana si baasan lakkoofsa nama hedduu si ergaa ture loogos. Nama hedduutti ergaa turte gaafa namni keessa galee moo itti inni dubbannaan keessa galee ilaaliyan. Gaafa galee keessa galee ilaalu viidiyoo qulfiirra kaayuu fixeera yeroon koo. Viidiyoo isaa qulfiirra viidiyoo ni gadhiisa. Kanas maallaqa sana immoo nyaatameera kanas maallaqa anatu nyaatameera akkoo miti rabbiin gaafa si mokkoru immoo ol si kaasuu fi warri kaan immoo isa rabbu maayilaa guyyaa sana ani kan na dhibu akkas jedhamarra. No isa miti ani jechuun anaan gaafiinatti ta'e amma sila maallaqa akka keessaa qabdu beektaa ati akkamitti maallaqa kee aga yoonaa akkamitti keessaa hin baafne anamma dhaggeeffatti namatti maakii fi asiliifatti dabalee nani yoo takka taphadhuti gidduu kana sii baafna nan jedhan gaafa sana maakiin isaa wartee jirti bar wallahi isa wartee jirti mee keessa nagashetti imteetti mana sitti isa wartee jirti jechuudha maallaqan keessa eeggasii meeqan itti tapha beekta kanaan masiiriyyuu qurxummii meeqan akan itti ergasiiyyuu wallahi laazim isa isummaa miti bar nyaatameera akkaawuntii koo hojjetii deeffadheera utuu mucaa akkaawuntiin kasaa ta'e deeffachuu hin danda'u deeffadheera kanaan dura mucaan sun si jalaa baafatee turre qoe si jalaa baafatee miti kanaan dura kan dur geemii taphataa turte silaa namtichi sun si jalaa baafatee ture erga dhufte dura inni baafanne jedhika risiitii ergee keessa galee itti dubbatee ergasii erge miti risiitii erga nuun tiktook irratti dubbatnee tiktook irratti hati haasoftee innaan fidee risiitii sitti erge miti dura callisee jechuun baaseera akkas godhee rakkana godheera siin hin jenne si galee so akkaawuntiin kee seeftee akka hin taane hin beekta ati immoo tapha kana amma fakkeenyaa fi hin beekta maaliif akka taphatte si galee fakkeenyaaf amma kaayyoodhaaf taphattee maaliif akka taphatte tapha kana hin beekta ofii mataa keeti mitiire so dhaggeeffadhu xiqqishuu waan sitti male xiqqishuu dhaggeeffadhu isa utuma haasaa keessan dheeratilla taphadhee irraa bu'e ajandaa mayyuu dhiisna oomee gababsa taphadhee marraa bu'eetiin maakiillee na dawwalte mee hanga taphatte kana jetti kuno ishi bakka gidduu kanatti taphadhu si baafnaatti achiin qeeroon immoo nama hojii isaa hojjetatuudha nama waan akkasillee baasuullee irraa beekuu miti si galee achumaan jarrumti kun naafa baasan maakiin fayyadameetan jarri immoo wallahi silin fayyadamne arganiiru si baafnaatti ishi bakka itti taphadhu na dhiise achi booddee immoo naa gaafatee ture beektaa qaama kan koo qeeroon asii hanga ittiin nuti tattaafatee jarri baasee naa gaafannaan namichi kaan sin nan goone
Gastii kee buusi akkasitti malee hin ergamu. Biiftuu gastii keessa kana yoo buuste malee namni biraa. Nama gashuu miti na dhaggeeffadha itti na dhiiftu iyyuu sin dhaggeeffadha. Achiin gastii rabuu yeroo ka'u inni immoo maal godhe? Hanga intuni sana bira dhaabbateetu jara imbaasiin gaafate. Imbaasiin kun immoo namichi kaansil singoone. Namichi kaansil singoone tanaan biyya galuu hin dandeessu waraqaa hojjetachuu hin dandeessu. Si galee? Achumaan innis maallaqaan kee walitti qabadhuuti yoo si mijeessinaa naan jedhe. Okay, dheetan anis waan silkii keessatti maal taariyaan quba qabaarees akkasii sanammi yaanii akka hin diina qabu yoo ofiin beekaariyaan hundinuu badha akkuma yaanii afaan innatti haasa'uu sanaan si'a quba qabaaree achumaan ishataa ooleenin yeroo dhumata akka taphadinaaf baasti bakkaan waraqaan kun kunis rakkisee dheedhe waa waraqataa irra hin jira. Bara namichi waan kaansin nan gooneef yoo biyyan galallee jennaan biyya galuu hin dandeessu namichi waan waraqataa kun waan kaansin nan gooneef uumaan jenna akka waan ganaa na barbaadutti jira waan ta'eef namichi saniifuu tuma ka'ee qabame iyyuu namichatti dawwalamee yookaan namichi waamamuudha malee biyya galuu hin danda'u waraqata dalagatu hin danda'u. Ancinqii kanarra jira malee wallaahi isaa akkaantiin ku'atamee akkas ta'u minaamni irra hin jiru. Amma garuu waa hundaa fuuta waraqata dalagatu hin danda'u. Sila ganamaa bar. Dhokattee mana rabaa galtee dagalchuu hin dandeessa. Ammayyuu dalagadhee jechuudha. Nafoos yookiin immoo jechuudha. Itti lagamisi taphanii waa tokko galii. Amma waraqata dalagatu hin dandeessu. Garuu sila ganama itti seenji godhamuunsaa. Leebilii 16 irra yeroo akkaantiitti kadhama maakii ture. Ammoo mareef godhee jechuudha jechuudha. Sila ganama jira luki wantoonni isaallee sawwaree jira siifin dawwalee sitti agarsiisee barbaade. Kanaafuyyuu amma walumaa galatti dhumatee jira haasaallee miniqisseellee ijoo haasama jammaraa dhaggeeffadha. Ijoo inni namni aaree dubbatu sawwartanii ittiin fiigatinaati dhumatee jira. Akkaawuntii kunis deeffadheen jira alhamdulillah. Maallaqa immoo ekkaseenji godheera. Ekkaseenji maal irratti gochuu isaa bartee hojjetan immoo kunoo levelii 16 kaayetiin nan ganama ka'u levelii 26 irra jira. Dhumatee jira jechuudha. Maal gochuun qaba? Maallaqa meeqa keessaa qabde ture? Maaloo maallaqa meeqa keessaa qabde fakkeenyaaf 16 irraa 20 almost leenca lama osoo buusee leenca lama jechuun ilaa isa leevelii kana qofa osoo hin ta'in birriin ilaa ansitti agarsiisu akkaawuntii qofa isa agarsiisa akkaawuntii kiyya. Ani amma geemii taphadheen ture miti yeroo darbe an guyyaatti liimiitidii birrii 600 bichaan baasa ilaa qofa isa agarsiisa akkamitti akka laaltu sitti agarsiisa qofa. Guyyaatti birrii 600 bichaanii jijjiiruu danda'a. Nama sa'aatii kanatti guyyaa tokkotti doolaara 600 qofan jijjiiruu danda'a. Guyyaa meeqattiin fide beektaani akkaawuntii keessa yoo xiqqaate guyyaa 6tiin fide. Afaan geemii ila eeggasii guyyaa meeqatti taphadde gaafan geemii taphadde gabbuu kunoo laa maaliif koo kana ture asilaal maaliif koo kana ture laa gaafan geemii taphadde irraa gadi buu maaliif koo kana ture eeggasii immoo guyyaa meeqatti taphadde eeggasii qurxummii 3 naa bu'ee masii qurxummii 3 naa buuste kunoo suuf joondaalii fajji wal qaxxaanee jechuudha gaafa sana. Eggasi meeqa taphadhe eggasi immoo meeqa gale ilaa gaafan irraa taphadhee buu kanan qaba gaafan irraa taphadhee gabbuu kun maal maaliqa Itoophiyaa kuma 300 ta'a eggasi immoo meeqa taphadhe koo eggasi illee sawwareen ture na fakkaata kun. Miti amma laafootu akka eessatti ilaalta beektala kun ergasii immoo boromti naasaa immoo kanan keessaa qaba. Sawwaraa amantaa bara waan hundaafuu maatiin illee sawwarateetti kun ola kanan keessaa qaba ture ergasii immoo. Ya. Garuu mu amma akkamitti akka inni ba'e? Amma wanti ni kasiin godhe immoo amma 2000 fi meeqa? Birrii miti tuu kan keessaa bahe laa birrii eessa laalta? Okay, inni kun tinidha miti baalaansii jala dhufte jechuudha. Silkii isa kanaan galee sitti agarsiisaati akka namichi kasiin godhe illee sila ganama ta'e illee yookiin immoo sii dawwalee keessa galchee sawwaree jira hundayyuu garuu silkii isa kanaan